Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Jirtu baga jiraatan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu. Fayyaa keessan maatiin keessan fayyaadha sin nagaadha. An jira galata Rabbii isinillee baga jiraattanii keessumaa dubartoonni biyya rabbaa jirtan nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu. Bakka isin jirtan bakka isin hojjettan bakka sirraftan bakka isin deemtan hundayyuu nageenya jiraatu. Har'a maaliif caaltuun du'aayinaa goote jechuun keessanii nafuu isinillee akkasuma du'aayinaa gootanii asin nageessanii wanti du'aa isinii gochaa jiruufillee waan keessa darbeef waa'ee biyya rabaa waan hin beekuuf kanaaf du'aa isinii godhaa warri biyya jiran akka koo keessa seenanii waan hin beekneef akka koo jiraatanii waan hin beekneef kanaaf du'aa isinii godhaa jechuudha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa isinillee akkasuma du'aa waan naa gochaa turtaniif ani immoo taraa koo du'aa isinii godhan isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni biyya jiran waa'ee keenya hin beeka waan ta'eef akkatti nuti hojjennee birrii finnu hin beeka waan ta'eef waanuma birrii lafaa fuunee waanuma qalliitti birrii finnu isaanitti fakkaata ani immoo waanin hojjedhee waanin keessa darbe hin beeka waan ta'eef birriin illee akka qalliitti hin dhufu sa'aatii 18 waan akkasii hojjennee birrii finna waan ta'eef isayyuu guyyaarraan argannu baatitti arganna maatiin immoo akkas isaan hin fakkaatu akkasitti isaan hin fakkaatu. Maatii yeroo biyya jiran birrii ergii maal ta'e obboloonni keenyas akkasuma kanaaf isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa nuti darajaa ba'aa gadi bu'aa akkasitti shintibeetii namaa qulqulleessaa birrii finnan kanaafuu rabbii yaada muraada keessan isiniif haa guutuun isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyya warri biyya jiran illee rabbi isaanaa beeksisuun isaaniin jedha ani keessan darbe waan ta'eef hin beekaa isaan immoo keessan darbinee otoo biyya keenyatti akkuma biyya rabaatti sa'aatii 18 hojjenne nuti jijjiiramna waggaa lama waggaa tokko keessatti jijjiiramna waan ta'eef rabbiin obsa nuu kennee biyya keenyatti keessatti nama hojjetu nu haa godhu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa biyya namaa keessaa baase biyya keenyatti rabbiin nu galchee biyya keenyatti nama hojjetu nu haa godhu isiniin jedha nama akkuma biyya namaa kanatti irriba dhabee halkanii guyyaa hojjetu biyya keenyattis anillee biyya keessan jira isin immoo biyya keessanitti galtanii nama hojjetu hunda keenya nu haa godhu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa nagaan isinillee biyya keessanitti galchee nama biyya keenyatti hojjetee jijjiiramu nu haa godhu hunda keenya isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa caaltuun maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu amma gamaanumaan gara yaada qabadhee dhufetti isin dabarsaa amma dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaa na jajjabeessaan isiniin jedha warri mana kiyyaa haaraa taatan maatiin naaf ta'aa sheer saabskiraayib na godhan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asumaan gara yaada sagantaa kiyyaatti hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti na isinii qabadhee dhufe yaada abjuu keessa yeroo dheeraa yaada keessa yeroo dheeraa ani bultii ijaarrachuu fi heerumuuf hin deemaa warri na gammadanillee akkasumatti Komentii na barreessaa amma viidiyoo kana dhumaatti osoo ilaaliin komentii na barreessan isiniin jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa osoo ajjin nikaasaa naaf hin kennin osoo telefoonaan illee sihii kennaan hin jedhin akkamitti caaltuun heerumuuf deemtan naan jechuun keessan hin oolu ani heerumuuf hin deemaa akkamitti heerumuu deemtan jechuun keessan. Gaaffiin isin gaafadha gaaffiin isin irraa qabaa ajjin illee osuma nikaa kiyya naan kennin dubartoota lama fuudhee jiruusaa jiraachaa jira. Anis akkuma inni godhe nikuma masaa baadhee yoon heerume rakkoo qabamuu hin qabu nikaasaa baadhee yoon heerume rakkoo qabamuu hin qabu isinummaan komentii naa barreessaatii deebii kana naa deebisaan isin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dubartii jalqabaa keessaa caaltuun ishii dura nikaa osoo ofirraa qabdu dhiira biraatti heerumuudhaaf kan deemtu jedhaati komentii jalatti barreessaan isiniin jedha. Ani osoo nikaan namaan irra jiru dhiira biraatti heerumuuf deema. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ani garuu kanan godhu kanallee raawwadhu ani aadaa qaba waan ta'eef safuu qabna waan ta'eef Oromoon safuu qaba waan ta'eef kanaafuu ani akkasin godhu sinuma taphachiisuuf akkasiniin jedhe malee ajjiin amma nikaasaa narraa hiikutti amma nikaasaa narraa buusutti inni heerumullee heerumuufillee yaadni isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Amma gara ijoo dubbii kiyyaatti isin dabarsaa gara ijoo dubbii dhufetti isin dabarsaa. Gizee baay'eellee viidiyoo kanarratti isinitti himaa ture ajjii nikaa kiyya naa kenni jedhee isa gaafachaa ture. Ajjiin akkuma beekamu nikaa kiyya naa kennuu didee nikaa kiyya narraa buusuu didee jira. Amma garuu gara namaatti isa dabarsee jira gara Sa'iidiif Abdiidhaan itti naa himaa jedhee
نكاكي يكن الرابوس الدناهي ما جاء سعيدي فابدي تيميجرا سعيدي فابدي نمو تولي وان دندنيو مدندنيو سيجار غارنا انجاني جراني كنافو وان سامفانا سومني وان اندسنتي مندند وان تأي فردفتو تافي كبجمدو تكيا يو سان من سنتي من سنتي ايمانيان موان سامفانا ساي سنتي مندند اوني سنين جدا من سعيدي هي عبد الله ناغلتو فدان اللي باي باي سان غلطي فدا اغلتو من انسان جدا اغلتو من انسان جدا انا بجج يرو ساني غباني انا بجج ددباني يرو ساني دبرساني نسنين جدا فردفتو تافي كبجمدو تكيا waan hunda nuti siimi mijeessaa waan hunda nuti siifixaa waan hunda nurratti dhiisinaan jedhanii jiranii kanaafuu agallatoo maniin isaaniin jedha har'a guyyaa guutuu Sa'idii fi Abdii faana Sa'idii fi Abdii bakka tokkotti argadhee isaanuma faana haasaa ture guyyaa muluu isaanillee yeroo isaanii naa kennanii ani yaada koof yaada jidduu akka namni seenullee hin barbaanne akkuma isin argitanii jirtan viidiyoo duraarrattillee ajjii kadhadhee telefoonaan dawwalee isa kadhachaa ture. inni Monika kiyana kennu dide waan ta'eef kanaaf Sa'idii fi Abdii timee isaan immoo Omar akkoon hin jiru nuti siifixaa hundayyuu nurratti dhiisinaan jedhanii jiranii akkasuma isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota waan baay'ee haasofnee turre waan haasofne keessaa kana jedheellee isinitti himu waan hunda isinitti himuu hin danda'u hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isaan garuu waan baay'ee naan jechaa turanii isaan waan baay'ee na gorsaa turanii waan kana hundayyuu tokko tokkoon isinitti himuu hin danda'u waan ta'eef warroonni maaliif namatti himtaa maaliif atumtiif wajjin hin fixanne naan jettanis maaliif namatti himtaa maaliif atumtiif wajjin hin fixanne warroonni naan jettanillee garuunumaan dhiifama naa godhaatii ajjii yoomuu ati jaarti kiyyaa yoomuu nikaa keessiin kennu naan jechaa waan jiruuf kanaafuu waa'ee nikaajii maatii koo wajjin illee dhiibbaa narraan gahaa jira obboloota koo fi haadha koo fi abbaa koo faan illee baay'ee miidhaan narraan gahaa jira baay'ee wal lolaa jirra haadha koo fi abbaa koo fi obboloota koo faan maaliif nikaa keessirraa ninkne maaliif yookiin ittiin deebine maaliif yookiin hin araaramne naan jechaa jiranii ani immoo isa faana isatti araaramee isa faana deebi'ee jiraachuu hin danda'u immoo nikaa kiyya naa kennuu didee ani immoo jidduutti rakkadheen isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa maatiin kiyyallee na beekuu hin dandeenye kanaafuu isin koomentii naa barreessaan isiniin jedha na beeksisaan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa dura du'aa naa godhaa jirtu dura du'aa naa gochaa turtanii ammallee akkasumatti naa hufaatti du'aa naa godhan isiniin jedha akka garanumaan jaarsa gaarii naa baasu du'aan illee naa godhan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amma dhuma sagantaa kiyyaatti waan hordoftaniif galatoomaa ulfaadha share subscribe naa gochuun dagatiin guyyaa biraa viidiyoo biraa waan Sa'idii fi Abdiin naan jedhan deebisaan isinii qabadhee dhufa amma dhuma sagantaa kiyyaatti waan hordoftaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Oraa bulaa guyyaa gaarii.